Galatoomii kiyya akkuma hundi keenya beeknutti yeroo ammaa bara hadhaa keessa akka jirru garuu akkuma qormaataatti ilaallee qormaata kan akka dabarsinee bilisummaa keenya akka mirkaneeffannu shakkiin hin jiru. Garuu akkuma nuun jabaannutti dhiibbaan diinni nurratti godhus jabaataa deema haala adda addaanidha. Kun immoo karaa tokkoon qabsoon keenya akka dadhabu dirree waraanaa irratti humna wal makaa kan makalaakaa hidhattoota Shimallisii fi Faannoo of keessaa qabu Oromiyaa irratti bu'uuraa jiru. Karaa biraan immoo olola adda adda kan uummata keenya keessa akka qoodinsi uumamuuf tolchametu yeroo ammaa akka farsamaa jiru argaa jira. Warra kan madda kanaaga warra sirna xaraatiiloo keessa taa'uu fi warra fedhii dhuunfaaf jecha akka waboon hin milkoofne barbaadanidha. Yeroo ammaatti waan isaan hin goone jiru waggaa arfan kana keessatti. Takka jaalmaroota ajjeefame jedhanii takka abbootii gadaa karrayyuu waboota ajjeese jedhanii sobanii yeroo yerootti soba akka waboo keessatti qoodinsi jiru fakkeessuuf soba lakkoofsa hin qabne uummata irratti dhangalaasanii jiru. Garuu milkoofnes gara fuulduraattis waanuma milkaa'uu hin fakkaatu. Uummanni keenyas wallaalaa miti. Yeroo baay'een hubata. Akka soba ta'ee akka sababa maaliif wanta akkasiin gaggeeffamu sirriitti beeku. Kanan irra dubbachuu fedhee specific yoo ta'uu fi waboo tokkoti waboo biraa ajjeese jedhanii guyyaa lamaaf halkanii guyyaa dibbeetumuu eegalan. Kanan uummataan sirriitti hubachiisuu barbaadu kun waanuma yaadanne. Wanta akkasii nu biratti hin jiru. Dhimma kan sirriitti qulqulleessuu fi jalqabaa kan hubatamuu qabu akka seeraatti, akka seera wabootti, akkuma seera waraana mormaatti wareegamni yeruma sana uummatatti hin beeksifamu. Katabamee kaa'ama. Gaafa ayyaana bilisummaatti kabaja ga'aan, haala ga'aan, haala gootota keenyaa wal simuuf uummatatti beeksifama. Beeksifamee yaadannoo isaanii hin kabajama. Garuu kanarra na dirqisiise akka itti qaamonni sirnaa fi kan warra kaan kan wareegama kanatti siyaasa taphatan sanatti na dirqisiise. Akkaataan isaan fedhanitti jecha sobaa kanaan gatii wareegama Jaal Kamaal hir'isaa jiru. Fedhiin isaanii wareegama kanaan qoodinsa bara 2018 sana akka deebi'ee uumamuuf har'a hojii kanarratti jiru. Jaal Kamaal Heeboo kan waboo biras Oromoo bal'aa biras kabajaaf jaalatama hedduu qabu. Lola aanaa sirkaa naannoo Gobeessaatti kan gaafa waxabajjii 10 fi hanga waxabajjii 13 gaggeeffame turetti wareegame. Jaalawwan tokko biroo wajjin wareegame yeroo sana. Kan itti wareegame immoo utuu hidhattoota Shimallis warra gara gaara galamaatti deemaa jiranii utuu kuffisuu ofiisaa kufee akka bakka bu'aa dhaabaattis akka nama dhuunfaa tokkottis wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Wanta naan baay'ee na gaddisiisedha. Har'a warroonni fedhii mataa isaaniif jecha wareegama goota akkasii gad xiqqeessitanii guyyaa tokko akka Rabbii isin gaafatu akka isin hin raanfanne isin yaadachiisuun barbaada. Warri olola kanaan dogoggortan immoo aamsi ani qabu yoomiyyuu olola kana gandaa fi amantiin nu qooduu yaalu shakkiin ilaaluu qabu. Bara 2018 qoodinsi Oromoo gidduutti uumamee qabsoo keenya akka jirutti fashaleesse. In yaadattu akka yeroo sana darbaa ture, akka itti uummati wal arrabsaa ture, gandaanis amantiidhaanis akka itti nu cabsee deebinee of ijaarree hundi keenya beekna. Ammas hawwiin diina keenya kanumadha. Waraanni bilisummaa Oromoo Islaamas ta'e, Pheenxees ta'e, Ortodoksiis ta'e, waaqeffataa, sooressa, hiyyeessa, barataaf kan hin barannee hundumaa of keessaa qaba. Oromoo kutaa hundaa of keessaa qaba. Mallattoo tokkummaa Oromooti waraanni bilisummaa Oromoo. Kan waraana kanuma walitti hidhu obbolummaa, kaayyoo fi jaalala Oromiyaaf uummata ishee qabu. Uummata Oromoo bakka nuun geenyu barbaadnutti yommuu nuun dhiyaan yeroo baay'ee qormaanni jabaa akka nutti baay'atu. Yeroos kan nutti baay'atu.
ija bannee of eeggachuu qabna. Sirna Abiy qofaa miti kan har'a qabsoon akka diigamu barbaadu. Sirriitti hubachuu qabna. Sirriitti of eeguu qabna. Tokkummaa keenya tikfachuu qabna. Mararfachuu qabna. Dhiigaan ijaarame tokkummaan kun kan bara Minilik, bara Haile Sillaasee, bara Dargiitti diigame dhiigaan deebanii ijaaranii abbootiin qabsoo kana sana sacrifice kana wareegama sana hin tuffatina, hin irraanfatina. Yeroo hunda tikfadha. Gara dhumaatti irra deebi'ee wanta Jaal Kamaal wareegama Jaalgamaa irratti wal qabatu hanga qaayyoon Jaal Kamaal ittiin manaa ba'e galmaan ga'utti woboon akka manatti hin deebine uummanni hundi beekas warri hin beekne isaa baran. Har'as jaalleewwan isaa qabsoo hadhaa gaggeessaa jiru. Bira dhaabbadhaa yaadannoo isaa yeroo hunda kabajatti kenna wareegama. Siyaasaaf jedhanii akkas gad qabuun cubbuudha safuu cabsaa waan hin malle. Amma kiyya akkanumadha kanumaan qabaa. Ulfaadhu obbo Darbii anis gaaffisitti hin baay'isu dhimuma kana akkumatti ifa gootuu fi because kallattii garaagaraadhaan waan garaagaraatu haasa'amaa jira. Goota biyyaati, goota uummata Oromoo hundaati. Hundi keenya kabajaatti turuun dirqama keenyadha jedhee yaada gamanumaanii atillee yeroo keef ulfaadhu gaatarii yeroo biraa xiqqoo ishee wanni emotioniis wanna namatti qabuu fi goota dhabne wanna ta'ee fi gaaffilee biraatti darbee si dhamaasuun fedhu guyyaa biraa garuu walagarree bal'inaanii gaaffii fi deebii ni goonaa dhimma waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee har'aaf garuu yeroo kee fudhattee asitti dhiyaattee uummataa fi ifa gochuu keedhaa fi kabajaa uummata kanaaf kennuu keedhaa fi kabajaa kee goota keenyaaf kennuu keedhaa fi guddaa galatoomii ulfaadhu Obbo Darbii halkan gaarii ulfaadhu. Galatoomatis kiyya.